Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo warroonni kiristaana taatan ashama harka fuuni akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaan kan koo isin haadha qabu jecha kun soofama raappiidha anis mu'eedha. Egaa akkuma kanaan dura har'as viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa barnoota keenya har'aa keessatti kan ilaallu bilbila keenya irratti wantoota argaman wantoota aappii tokko malee hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechaadha. Hundi keenya iyyuu bilbila ni qabna. Bilbila keenya irratti immoo wantoota itti fayyadamuu qabnuu fi isin fayyadan jedhee qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kanaatti dhuftan ashama harka fuunee baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf. Maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuu hin dagatinadha. Like share godhaadha. Egaa har'a wanti qabadhee isiniif dhufe waa lamaadha jechaadha. Bilbila keessan irratti wanta argamu wanta lamaadha qabadhee kan isiniif dhufe aappii tokko itti fayyadamnu wanni itti fayyadamnu tokko illee jiru wantoota kanneen lamaan isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu faayilii bilbila keessan irratti argamu akkamitti dhoksuu akka dandeessanidha. Suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, wanta barbaadan jechaadha. Faayilii bilbila keessan irratti argamu akkamitti dhoksuu akka dandeessanidha. Egaa yeroo adda addaa namoonni bilbila nurraa fuudhanii bilbila keenyatti fayyadamanii suuraa keenya ta'uu danda'a, wanta iccitiidhaaf nu kaa'anne viidiyoo ta'uu danda'a. Wantoota namoonni ilaaluu hin barbaanne faayilii keenya irraa yookaan bilbila keenya irraa qabaachuu dandeenya. Wantoota kana akka namni kamiyyuu hin agarree akkamitti gochuu dandeenya nu qofti akka ilaallutti jechuudha. Lammaffaa immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo. Faayilota baay'ee qabaachuu dandeenya bilbila keenya irraa suuraa adda addaa, viidiyoo adda addaa, wantoota adda addaa jechaadha. Yeroo adda addaa garuu akka tasaa bilbili keenya guutumaan guutuutti formaanti nu jalaa ta'uu danda'a. Dogongora keenyaan ta'uu danda'a. Dogongora adda addaatiin formaanti ta'ee suuraan keenya baduu ni danda'a. Achiin booda suuraa san deebisnee argannu. Garuu formaata kanaaf ta'u isiniif qabadhee dhufee jira. Akkamitti yeroo hundayyuu akka nu jalaa hin banne akkamitti gochuu akka dandeenyu yeroo barbaannetti wanta san deebifnee karaa ittiin argachuu dandeenyu yookaan karaan ittiin kaa'uu dandeenyu isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee aappoonni adda addaa jiranii suuraa fi viidiyoo adda addaa irra kaawwachuudhaaf yookaan bilbilli keenya akka tasaa formaantii yoo nu jalaa ta'e yookaan suuraan yookaan viidiyoon bilbila keenya keessaa qabnu nu jalaa badee deeffachuu yeroo barbaannetti akkamitti argachuu akka dandeenyu aappiiwwan kanaaf tajaajilan jedhani. Har'a kan itti fayyadamnu aappii miti sistamuma salphaa ta'e tokkotti fayyadamnee akkamitti kaawwachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa wantoonni kunniin sirriitti isin qarqaaran jedhee waa yaadeef qabadhee isiniif dhufedha. Egaa gara jalqabaatti osoo hin seeniin ammas viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinadha. Dhumarratti immoo tiippii tokko isiniif kenna jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Dhumarratti immoo tiippii tokko isiniif kenna. Tokkoffaa kan ilaallu dhaggeeffattoota kan koo akkamitti faayila barbaadan dhoksuu akka dandeessanidha. Namni biroo bilbila keessan isinirraa fuudhanii yeroo ilaalan faayila isin dhoksitan arguu hin danda'u yookaan ilaaluu hin danda'u. Viidiyoo ta'uu danda'a, suuraa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti immoo gaalaarii kan koo irratti faayila dhoksuu barbaadu isinitti agarsiisu. Boodarra immoo badee moo hin banne waan jedhu wajjin ilaalla. Gaalaarii irra ni seenna. Akkuma asirratti argartan teeleepoortii isa jedhu kana argaa jirtan jedhee yaada. Teeleepoortii isa jedhu kana isa TikTok ol jiru kana jechaadha. Har'a asirraa dhoksuu barbaade jechaadha. Gaalaarii kan koorraas akkanumallee miimoorii kan koo yookaan immoo stooreejii kan koorraa akkamitti akka dhoksinu wajjin haa ilaallu. Egaa my file faayila keessan irra deemtanii my file aappii jedhu irra seentan yookaan immoo miimoorii kaardii jedha bilbila tokko tokko irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. My file isa jedhu kana keessa seentan. Ergasii isin miimoorii fayyadamuu dandeessanii ani internal storage qofa ofitti fayyadamu waan ta'eef isin miimoorii yoo ta'e miimoorii irratti yookaan CD card isa jedhu irratti okeettanii ani internal storage jedha. Ergasii bakka faayilli dhoksuu barbaadu yookaan bakka viidiyoo ta'uu danda'a, suuraa ta'uu danda'a, bakka walitti qopheessitanii faayila keessan bira dhiqtan. Ergasii fakkeenyaaf nama gadaa bu'u fakkeenyaaf faayilli kan dhoksuu barbaade teeleepoortii isa jedhu kanaadha jechaadha. Isa kana qaqqabdan sirriitti. Faayila qopheessitan. Ergasii tuqaa sadiitu as jira. Isa kilik gootan. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan rename kan jettu jirti. Ishee kilik gootan. Asirratti wanti hubachuu qabdan barreeffamni kun yookaan mata dureen faayila kanaa akkuma jirutti tahee duubarraan tuqaa qofa itti dabaltan. Akkuma bakka xiyyaan isinitti agarsiisuun teeleepoortii jechaa ture sirriin amma immoo duubarraan tuqaa itti dabaltanii tuqaa teeleepoortii jettan. Bifa kanaan jechaadha. Tuqaa duubarraan itti dabaltan. Ergasii rename jettan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma isteeppii tokkotti nuuf teeleepoort ammas jirti qophooftee jirti. Kanaafiyyuu tuqaa sadii tuqudha ammas gubbaa kanarratti ergasii sitingii keessa seenna. Dakana gabbuutanii dhaggeeffattoota kan koo show hidden system file kan jedhu kana isa kana on taatee jirti of gootan. Egaa amma immoo uf duubatti deemnee badeera moo hin banne waan jedhu inni ilaalla. Tokkoffaa miimoorii kaardii keessan irraa yookaan stooreejii keessan irraa, lammaffaa immoo gaalaarii irraa badeera moo hin banne waan jedhu ni ilaalla. Fakkeenyaaf akkuma amma asirratti argartan teeleepoort hin jiru. Badee jira jechaadha. Fakkeenyaaf TikTok kana olitti ture hin jiru. Gaalaarii irra hoo badee moo hin banne waan jedhu haa ilaallu.
Akkuma asirratti argaa jirtan badee jira jechaadha. Teelepoortii kan jedhu badee jira jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan namni kamiyyuu bilbila keessan yoo isinirraa fuudhe faayila san ilaaluu hin danda'u. Suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a. Faayila san tasumayyuu namni kamiyyuu ilaaluu hin danda'u. Isin qofa jechaadha. Isin immoo akkamitti deebistanii akka argattan isinitti agarsiisu. Ammas my file bakka jedhu kana yookaan storage keessa seentan yookaan memory card keessa seentan ergasii tuqaa sadiitu as jira gubbaa kanarratti isa tuqxan ergasii setting ka jedhu jirti ishee kilik gootan dakana gad dhuftanii show hidden system files ka jedhu jira isa kana on gootan yeroo kana battalumatti memory card keessan irratti ni mul'ata yookaan storage keessan irratti akkanumallee gallery irratti ni mul'ata jechaadha. Mee haa ilaallu. Akkuma asirratti argartan teleport kun asirra dhufee akkuma asirratti argaa jirtan asirra jira jechaadha. Fakkeenyaaf asirra jira. Mee amma immoo gallery irra seene moo seene ka jedhu haa ilaallu. Akkuma argaa jirtan gallery irratti hin dhufne sababa isaa isinitti hima. Bakka amma jalqabaatti deebitanii teleport bakka jedhu kanarra dhuftanii gara gallery keessan irratti illee akka dhufu yoo barbaadan maqaa isaa irratti duubarratti dootii tokko yookaan tuqaa tokko daballee jirre ishee irraa barreessina. Ishee qaqqabdanii sirriitti tuqaa sadiin tuqxan rename bakka jedhu kana tuquudhaan tuqaa itti daballeessan kan duratti san jechaadha irraa barreessina bakka jalqabaatti akka nuuf deebi'uuf. Sababni isaas gallery irrattis akka nuuf argamuuf jechuudha nuuf mul'atuuf faayiliin kun ergasii rename jettan. Akkuma argartan teleport ka jedhu asirra dhufee jira. Amma immoo gallery irratti dhufe moo dhufne ka jedhu haa ilaallu. Wow, teleport ka jedhu kana dhufee jira jechaadha. Bifa amma isinitti agarsiise kanaan faayila barbaadan dhoksuu ni dandeessan akka namoonni bilbila yeroo isinirraa fuudhan hin argine gochuu ni dandeessan ofii keessanii yeroo barbaadanitti deebistanii ilaaluu ni dandeessan jechaadha. Isa kanatti itti fayyadamaa. Gara isa lammaffaatti osoo hin cehin viidiyoo kana ammas like godhaa. Lammaffaarratti kan ilaallu immoo dhaggeeffattoota kan koo akka tasaa bilbila keessan formaantii godhuu dandeessan yookaan faayiloota bilbila keessan irratti qabdan balleessuu dandeessan viidiyoo ta'uu danda'a. Akkanumallee suuraa ta'uu danda'a bilbila keessan irraa isin jalaa baduu danda'a. Akka yoo isin jalaa bade tasuma faayila san argachuu hin dandeessan yookaan formaantii yoo gootan yookaan immoo akka tasaa yoo bilbila keessan irraa bade. Garuu faayiloota murteessoo ta'an kanneen akkamitti bakka tokko kaa'attanii yeroo barbaadanitti faayilli keessan yeroo isin jalaa badetti deebistanii argachuu ni dandeessan jechaadha. Deebistanii ni argatanii kana gochuudhaaf ammas my file yookaan storage keessa seentan. Ergasii faayilii kaawwachuu barbaadan yookaan bakka barbaadan kaayachuu barbaadan san ni qopheeffatu. Faayiliin kun akka tasaa bilbilli kan koo yoo na jalaa bade faayila murteessaa waan ta'eef akka naaf taa'u barbaada yookaan suuraan kun yookaan immoo viidiyoo ta'uu danda'a akka na jalaan banne barbaada. Akka tasaa bilbilli kan koo formaantii yoo na jalaa ta'e deebisee argachuun qaba jettanii waan itti yaaddan faayila barbaadan ni qopheessitan. Fakkeenyaaf ani mooyee ka jedhu kana faayila qopheesseera. Faayila kana keessatti suuraawwan isin argartan kanattu argama. Suuraawwan kanneen dhoksuu yoo barbaade jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Faayila barbaadan kan mooyee jedhee qopheesse kana keessa seenaa ergasiitu hunda isaayyuu tiik itti godhe jechaadha. Akkanatti qaqqabdanii hunda isaayyuu select gootan akkuma argartan jechaadha. Sirriitti al tokko tokkocha qaqqabdanii all select gochuu ni dandeessan yookaan immoo tokko tokkoon tiik gochuu ni dandeessan. Ergasii immoo dakana dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo tuqaa sadii tuqxanii ergasii compress ka jedhu jira. Isa compress jedhu kana kilik gootan. Akkuma argaa jirtan maqaa jijjiiruu barbaadan maqaa yoo jijjiiruu barbaadan isuma jalqabaatti itti fayyadama. Ergasii immoo daganatti protect with password isiniin jedha. Isa kana bakka duwwaa fakkaatu kana kilik gootan. Right itti kenna. Ergasii passwordii mataa keessanii uumtan. Passwordii kana tasuma dagachuu hin qabdan dhaggeeffattoota kan koo. Maaliif faayila kana yeroo isin jalaa bade bilbila keessan irraa bade bakka kaayattan sanii deebiftanii argachuudhaaf passwordiin kun murteessaadha jechaadha. Kanaafuu passwordii itti galchaa jira. Passwordii hin daganne itti galchaadha. Digitii 4 ol kan ta'e passwordii barbaadan itti galchuu dandeessanii. Erga passwordii itti galchitanii booda compress jettan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo mooyee ka jedhu kana amma dakana dhufa argartanii bakka tokkotti irratti compress goonee qopheessinee jira. Amma suuraa kana yoo barbaanne balleessuu ni dandeessa yoo barbaadan bilbila keessan irraa isin hafaa ta'u garuu suuraa amma qopheessine kana isin viidiyoo ta'uu danda'a. Eessa kaayachuu barbaadan kan jedhudha amma asirratti. Kanaan fakkeenyaaf amma haa balleessinu rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Deebistanii argachuu dandeessanii balleessuus dhabuu ni dandeessanii delete gootan hunda isaatiiyyuu. Fakkeenyaaf delete goonee as keessa qofa jira jechaadha. Egaa amma immoo bakka barbaadan deemtan aappiiwwan faayiloota baay'ee isiniif qabachuu danda'an jiranii kan akka aappii diraayivii kan akka meegaa jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo kanneen qabadhee isiniif dhufa. Har'a immoo telegiraama irra kaayadha jechaadha. Mee fakkeenyaaf telegiraama kan koo irraa seenu telegiraama irra erga seentanii bakka sarchi baarii kanarratti jechaadha. Maal jettanii sarchi gootanii save message jettanii barreessitan. Save message isa jettu kana kilik gootan. Ergasii bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kana jechaadha ni tuqxanii. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo faayila isa jedhu kana kilik gootan.
Egaa faayiliin keessan bakka kamitti akka argamu isintu beeka waan ta'eef ni filattan. Memory card irra ta'uu danda'a, internal storage yookaan storage irra ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf internal storage irra qaba, isin immoo memory yoo qabaaddan memory keessan irraa fudhattan jechaadha. Fakkeenyaaf internal storage isa jedhu kana kilik godha. Ergasii bakka foldericha itti qopheesse yookaan faayilicha itti qopheesse ni deema jechaadha. Fakkeenyaaf DCI okay, foldericha is keessa. Ergasii immoo mo'ee ka jedhu kana bakka kana kaa'ee ture, mo'ee isa jedhu kana akkuma margartan mo'ee zip ka jedhu kana kilik godha. Ergasii asirratti mallattoon seendii jirti. Asirratti seendi gootan. Asirraa akkuma margartan save message telegiraamaa kan koorratti save naa gochaadha. Hamma lakkaa'ee fixutti ni eegdanii gabaaytii meeqa qabate asirratti isiniif barreessaa aga daawunlood godhee geessutti ni eegdanii. Ergasii akkuma margartan dhaggeeffattoota kan koo daawunlood godhee geesseera. Egaa amma immoo faayiliin keessan bilbila keessan irraa baduu danda'a. Suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, foormaantii isin jalaa ta'uu danda'a. Yeroo barbaaddanitti eessa dhuftan jechaadha. Telegiraama keessan keessa seentanii bakka amma kaayattan kana isa kana kilik gochuudhaan isa kana kilik gootanii ergasii my file isa jedhu kana ni filattanii ergasii dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan isin dhufa extract ka jedhu kana kilik gootan ergasii immoo paaswordii itti galchatan paaswordii duratti itti galchitan paaswordii kana kan dagan isin jedheera ergasii extract ka jedhu kana kilik gootan deebii boon deebine akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo suuraawwan duratti kaayadhe san deebisee argadhe jira jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo telegiraama keessan irratti meegaabaaytii hamma danda'ame asirratti kaayachuu ni dandeessan faayilota keessan kan suuraa ta'uu danda'a kan viidiyoo kan isin jalaa akka hin banne barbaadan jechuudha. Meegaabaaytii baay'ee qabachuu kan danda'an aappiiwwan murteessoo ta'an jiranii isaan yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa. Dhumarratti tiippii tokko isinitti agarsiisee keessaa haa baanu. Amma immoo gaalarii irraa faayilii tokko dhoksuu barbaadan akkamitti akka dhoksitan isinitti agarsiisu gaalarii keessanii seentu. Fakkeenyaaf an TikTok jedhu kana dhoksuu yoo barbaade asirratti gubbaa kanarratti tuqaa sadiitu jira isii kilik gootan ergasii hide or unhide albums ka jedhu kana kilik gootan akkuma asirratti argartan TikTok jedhu ni barbaada. Akkuma argaa jirtan TikTok jedhu kana isa kana on godha. Wow. Amma duubatti yoo deebine yoo barbaanne TikTok jedhu sun iddoo kana ture hin jiru jechaadha. Haala kanaan faayilii barbaadan gaalarii keessan irraallee dhoksuu ni dandeessan. Asirratti waan dogongoruu hin qabne meemoorii keessan yookaan storage irraa osoo hin taane gaalarii qofa irraa dhoksitanii kana akka hin dogongorre. Barnoonni kan kanarraa kana fakkaata warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Kanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra godhaadha. Maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.